baay'ee dhumaffaa bayuun dadhabaa tayuun rakkoolee xixiqqoodhaaf harka kennanii ciisuun namni marti hin danda'a. Tola game imala gara milkaa'inaa guutuu keessatti wanni tokko guddaan tokko kana milkaa'ina jettee haddu ni jira. Alhamdulillah hanga wayii milkeesseetiin jira jedhee yaada. So dalagaa kajaaladhu bareedaan qaba. Gaazexeessummaa faamilii nin qaba. Bultii fuudhee ilmoo qaba. Sababa kanarraa kan ka'e abbaa wujuu naan jedhanii social media irratti namni kanaan na beekaa abbaa wujuutii jechuudha. Wujuun qaba. Ilmi namaa wanni inni keessa taru duraan dursee hin dhalata, hin guddata. Dalagaa takka keessanii seenaa ni barataa, barumsa ni fixa. Waan fedhe godhu sarkuleetiin ilmi namaa kana keessa ati akkuma abbaan kee si dhaletti atilleen jaartii fuutee ni dhalta. Sarkuleetiin ilma namaa san keessa illee ni jira. Milkaa'ina gara dalagaatilleen alhamdulillah dalagaa bareedduu nin qaba. So of duraaf immoo kana caalaa milkaa'ina guddaa of duraaf waan tokkorra dhaabatuu hin jaaladhu ani uumama kiyyarraa. Waan maraayyuu jijjiiruu barbaada, ammallee baratuu barbaada. Barumsi kiyya hin jalqabamne jedhee yaada. Aniin kun nama wallaaladha, nama beekaa miti. So beekuuf yaalii godha jechuudha. Tole mee galatoomii osoo ammaa silaa Rabbiin waan ati barbaaddu keessa waan tokko siif hin godhaati. Naahimii jee sakandii 10 qofa sii kanne yaa duraaf sakandii 10 qofa qabda siin jee mee hangam takka wanni ati qophooytee eeggachaa jirtu beekuudhaaf jechuu si gaafatee ati maal irraa barbaadde rabbirraa? Ani nin tattaafadha ni ciiseetiin rabbi akkana naa godhu asiin naa dabarsu asii Ameerikaa naa fiduu hin jedhu. Milkaa'ina keessan bakka yaadde san ga'uudha waan barbaaddu san argachuuf wanni si barbaachisu guddaan maalin si godhe yoo siin jedhe? Waan na mudatan chaalenjiiwwan maraayyuu kararraa sunarraa haxaayeetiin karaa qullarra na fiisisee hedduu dasna jedha. Sabboodhaan nuyyuu fiigeetiin bakka saniin dhaqqaba. Chaalenjii malee milkaa'ina irratti jechuun amma fakkeenyaaf ani akkuma siin jedhe sani baradhee looyara ta'uu hin danda'a jedheeti yaadame kun naaf waan guddaa miti. Ammatti waan opportunity sanin argatiniif malee naaf looyara ta'uun salphaadha. Anyway, wanni ani yaadu waan takka jira beeta. Wanni ani yaadu sun maali? Anaaf milkaa'inni waan takkarraa waan takkatti taruu miti. Naaf milkaa'inni akkasii miti. Fakkeenyaaf haa jennu ani abjuun qabaa miree abjuun kiyya xiqqaa miti. Abjuun kiyya guddaadha. Abjuun kiyya ummata kiyya saba kiyya Afrikaa tanaa miti addunyaa tana yoo danda'e jijjiiruudha abjuun kiyya. Saninni jijjiira jedhee nama yaadu malee amma telefoona qaba telefoona bareedutti jijjiiruuf rabbi wanni kadhadhuuf yaani rabbitti kadhadhee rabbitti godhadhee akkasitti yoo rabbii waan san naa milkeesse waan san godhaa jedheetiin waan xiqqoo tanatti rabbiin hin rakkisu sin jechuu fedheetti. Abjuun qaba abjuu kiyya san wantoota na mudatan wantoota gugurdaa wanna humna kiyyaa olii an wanni rabbiin takkittiin rabbiirraa fedhu maalinni waan humna kiyyaa olii yaa rabbiin na rakkisin. Waan humna kiyyaa olii natti hin godhin. Waan humna kiyyaa immoo tattaafatuun dirqama kiyya. Akkasittiin yaadaan dirqama nin qaba. Maaliif tokkoffaa biyya kana keessa miti an gaafan dhaladhu rabbiin gabbaruuf hin dhaladhe fi jireenya addunyaatii fi ta'akiraattu jira mire jireenya tana keessatti milkaa'ina namuu ni barbaada. Baay'ee dhumaffaa bayuun dadhabaa tayuun rakkoolee xixiqqoodhaaf harka kennanii ciisuun namni marti hin danda'a. Kana irratti walii galle namni wanni hin dandeenye kilaasii keessaa tokkoffaa bayuu namoota si wajjin jiran caalanii argamu bakka guddaa gahuu wanti kun chaalenjii guddaa barbaachisa. Chaalenjiin si mudatu kun rabbiin waan humna keetii ol waan ati godhuu hin dandeenye waan humna kiyya oltu jira mire wantoota akkasiisan akka rabbiin narraa haxaayuun barbaada akka narraa salphisu. Waan humnatiyyaa immoo ani hin tattaafadha rakkoo miti irratti na gargaara jechuudha. Gargaarsa rabbii tana yeroo maraayyuu nin fedhas I hope so aga ammaatittis gargaarsa rabbiitiin jiraataa jira. Garuuyyuu of duraafis waan humna kiyya olii rabbiin natti hin kennu. Mee guyyaan ati jireenya kee keessatti hin daganne tokko guyyaa akka guyyoomi?
guyyaan ani jireenya kiyya keessatti hin daganne guyyaa biyya baqaa keessatti yaw biyya baqaa baatu faamileen kee wajjin hin baatu kophaa kee jiraatta enna gaafa gurbaan kiyya dhalatu guyyaa san yoomuyyuu hin dagadhu maalifi sodaa guddaa qabaa ture tokkoffaa amaliyaa jedhanii C-section yookaan C-sectioniin maal operaasyoonii godhuudha jaartiin tiyya kutaa operaasyoonii seentee so ani alan dhaabadhaa namoonni firri kiyya hin jiru so maalin jedhaa ummata kan hin sodaadha durumarraayyuu so isin achi keessaa bintamuu jirti yookaan C-sectionii godhu jirti sababa hedduun cinqamaa ture eegarraanii gaafa wanni marti bira tareetiin jedhe waan san yoomuu muudannaa san yoomuyyuu hin dagadhu muudannaan keessattuu biyya baqaa keessatti sirratti raawwatamu sammuu keessaa nama badu. Tole mee ati akka amiiritti milkaa'ina jechuun siif maal? Okay, milkaa'ina jechuun anaaf waan argadhe irratti gammadee of duraafis waan gammadu godhuudha. Maallaqa guddaa qabaatuun naaf milkaa'inaa miti. Makiinaa konkolaataa bareedaa oofuun Ameerikaa deemuun mana gugurdaa bitatuun naaf milkaa'inaa miti. Ani wanniin barbaadu haa xiqqaattuu haa guddattuu gammaduun barbaada. Gammaduuf immoo waan sammuun tiyya na ajajjee fi waan sammuun tiyya naaf jaalatte san godhuu barbaada. Anaaf milkaa'inni waan sammuun tiyya jaalattee itti na gammachiise san yoon argadhe naaf milkaa'inni guddaan san. Mee jireenya kee keessatti yeroo nati qisaatte yookaan faayidaa takka malee dabarse jettee yaaddu ni jira yoo jiraatu yoom? Waaw hedduu jira. Dargaggummaa. Dargaggummaa kiyya keessatti waa baay'ee dabarsee jira. Yeroo kiyya qisaaseetiin jira. Garuu yoo taatus an jireenya kiyya keessatti abshaala jedhee yaada beete. Fakkeenyaa fi sa'aa dheeraa qamaasaan dabarsee beeka. Yookaan jimaa qama'ee beeka. Gaafa dargaggummaa. So gaafa qama'u sani biyyatti moo? No, biyyatti. Okay. Gaafa dargaggummaa amma miti. So gaaf sani yeroo dheeraa qamaasarratti dabarsaa ture haa taatu garuu mirqaanee galgala niin qo'adhaa ture barumsas niin deemaa ture an dalagas hedduun jaaladha niin dalagaa ture garuu sa'aalee san moor osoo itti fayyadame bakka amma jiru ol niin jira jedheetiin yaada. Wanni guddaan tokko haati milkaa'ina kiyyaaf na barbaachisa jettee yaaddu maali? Osoo nama harkadhee milkaa'ina kiyya bira salphatti gahuu danda'a jettee wanni ati yaaddu ni jira? Wanti guddaan ani argatu barbaadu opportunity barumsaati. Barumsi ifa jireenyaati. So hedduu jireenya kiyya keessatti ni barbaada carraa barumsaa argatu. Yoonni baradhe waa mara jijjiiruu danda'a, hawaasa kiyya jijjiiruu danda'a, faamilee kiyya jijjiiruu danda'a, namoota naannoo kiyya keessa jiran jijjiiruu danda'a. Kanaaf barumsi ifa jireenyaati jedhee waan yaaduufi carraan guddaan milkaa'ina kiyyaaf ani barbaadu barumsa, carraa barumsaa. Anaa qofaaf miti baqataa biyya kana keessa jiru carraa guddaan inni hawwuu qabu ka jedhee yaadu barumsa. Namni barumsa hin qabne chaalenjii hedduu keessa daruu hin danda'u. Kanaafuu carraa barumsaa ammallee biyya kana keessatti rakkoon guddaan wanni nutti uumame maali? Carraa barumsaa dhabuu keenya. Maaliif jennaan yoo biyya kana keessatti osoo hin baratiin umriin si deeme gaafa biyya san irree deemtu ati maal taata jechuun warra sahanii dhiqu yookaan yaani dalagaa hin tuffatamu garuuyyuu namaa gadi akka ati waan ati asirratti waan takka uumtee sammuu kee keessatti bakka guddaa gahuuf uumtee jirta. Asiin immoo godhaa hin jirtu waan san. Umriin kee akkanuma deemuu jira jechuudha qisaasamuu jira jechuudha. Biyya kana keessatti carraan barumsaa jiraatuu dhabuun hedduu nu miidhee jira numaraayyuu. Inna anilleen ka barbaadu jireenya kiyya keessatti carraa barumsaa argatudha. Irra guddaan. Mee ati imala gara milkaa'inaa gootuu keessatti namni fakkeenya siif ta'u eenyu? Nama akkami? Namni naaf fakkeenya ta'u hedduudha. Keessattuuyyuu wantoota ani jaaladhu keessarratti. Anaaf amma Johaar Muhammad fakkeenya guddaadha. Naaf. Inni maal milkeessati fakkeenya siif ta'uu danda'a? Inni wanni milkeesse tokkoffaa jaalala sabaa argate
anis hedduun fedha jaalala sabaa. So faamiliin kiyya akkuma reefu si hime jaalala na barsiise. Jaalala sabaa hedduun fedha. Ammallee ni baratee ammallee mootummaa abbaa irree carraa guddaa argatee itti fayyadamee gahee guddaa harka keessaa qabaate hanga mootummaa san kuffisee biyyattii san gara dimokiraasiitti jijjiiruuf yaalii guddaa godhee jira. So milkaa'ina jechuun naaf akkasi. Maaliif jennaan hin beeytanii isin marti keessanuu namni biyya alaa keessatti barumsa bareedaa qabuuf bakka guddaa qabu keessattuu mootummoota biyya alaa biratti fudhatama guddaa qabu jireenya akkamii akka jiraatu nu marti keenya ni beeyna. So jireenya san dhiisee uummata ofii garadoo keessaa baasuuf biyyatti deebi'ee ammallee rakkoo isa mudatte akkuma beeynu walumaanuu haga mana hidhaa seenanii wantoota adda addaa waa hedduu irra ga'e kana maraayyuu chaalenjiiwwan kana mara taruu jira. Garuu inni yeroo maraayyuu abdiin isaa uummata isa barsiise uummata keessaa ba'e san bakka guddaan ga'uu dimokiraatawaa godhuu ammallee rakkoo uummanni keenya cunqursaa uummata keenyarraa haga humni isaa dandeenye yaalii godhee irraa kaasuu gabrummaa jalaa uummata keenya baasuu yaaliin inni godhaa jiru turee fi ka ammallee godhaa jiru ka of duraafis godhu waan jedhuuf naaf mul'ata guddaadha Jawaar. Mee jireenya kee keessatti wanni silaa godhuu qabdu kan osoo hin godhin haftee arra teessee ammoo isheen sun jira. Ani jireenya kiyya keessatti seenuu hin qabu garuu waan godhuu barbaadu hedduu ture. Fakkeenyaaf wanni godhuu ani barbaadu biyya keessa bayuun kiyya dogongora guddaa jedheetiin ture yaada. Maaliif jennaan jireenya kiyya keessatti wannoonni na mudatan hedduun gufuudha. Gufuu san ofirraa buqqisuu osoo danda'u irraan utaaleetiin biyya kana dhufe. Wanni guddaan na seenessu yoo jiraate yaani osoo godhuu baadhe ka jedhu biyyaa ba'uudha. Biyyaa ba'uun waa hedduu na kafalchiise. Jireenya kiyya keessatti waa hedduu akka kafalu umriin kiyya akka qisaasa'u jireenyi kiyya akka badu karaa bane biyyaa ba'uun wrong way. Tola gaamee kufiinsi siif maali ati kufiinsa takkaa'u kufuu milkaa'ina kee bira ga'uu dhabu waan jaamu kana akkam ilaaltameeti? Kufiinsi anaa fi of duubetti harkifamuudha. Namni yoo kufe tattaafateeti ni ka'a. Ni kaata garuu saffisa duraa yaadde saniin hin deemtu. Saffisa sanarraa xiqqeesse. Siigalee gadi narraa gabaabse. Saniif akka milkaa'inni kiyya dafeetiin harkaan akka hin gaanneef xiqqoo yeroo narraa fudhate jedha malee ani kufiinsi kamuuyyuu kufiinsa miti gangalatuun kamuuyyuu bakka ani yaade san irraa na hambisa jedhee nama yaadu. Jireenya kee keessatti kuftee ni beektaa? Yeroo hedduu kufee beeka. Fakkeenyaaf asiin jedhu dachii fudhadheetiin gabaree ta'ee ture. So wanni sun naaf hin taane biyyatti na rake waa maraayyuu ikoonomii kiyya na miidhee sammuu kiyya na muudhee waa baay'ee na balleesse. Ni kufuu qofa osoo hin taanetti ni gangaladhe. Kasaaraa guddaa jireenya kiyya keessatti kasaare sani. Garuuyyuu duraanis abdii kiyya san bira ga'uuf gangalatuun ni jirti jedhee nama amanu waan taateef abdiin an kutachiifne ammallee ka'eetiin try godhe jechuudha. Sababni waan san itti kufteef waan hin beekne keessa waan galteef immoo rakkoo gara biraatti jira. Rakkoo uumamaati jedhuu hin danda'a. Maaliif yoo jennee akkuma reefu durillee si hime ani wagguu wanta takka keessa seenuu barbaade duraan riisarchii godhaa uummata gugurdaa uummata waan san dhugumaan muuxannoo keessaa qaban. Hedduu an jireenya kiyya keessatti nama osoo waan takka hin godhin duratti waa baay'ee ilaaluudha. Bitas mirgas. So laalee riisarchii godhee itti amanee itti seene. Waan ittiin amanii ittiin seene. So ega seene booda maal ta'e timaatimii fi shunkurtii facaase. Awaash malkaasaa jedhaniini bakki itti godhe. Shunkurtaa fi timaatima dhaabee bokkaan waan bara engaddaa yookaan bara taru olitti nuti masnoon godhaa turre bokkaan dhufee hedduu miidhee lolaan fuudhee ammallee karaa makiinaa seensisuu dadhabee so sababa kanaatiin waan sanirraa milkaa'uu hin dandeenye wanni sun na gangalachiisee jira garuu abdiin an kutachiise. Mee ati silaa jireenya kee keessatti waan tokko jijjiiruu osoo carraantiif kenname maal jijjiirta? Jireenya kiyya keessatti osoo carraan naa kenname waan jijjiiruu barbaadu sammuu ilma namaati. Osoo ka jijjiiramu taate maaliif ani akkasitti yaada ilaalcha ilma namaa ani akkasitti yaada nama ta'ee dhalatee rabbiin nama kana waa hundarra caalchiseetiin uumaa rabbii keessaa
uumaa bareedaa uumaa ilma namaati. Ilmi namaa badaan hin jiru jedhee yaada. Kanaaf osoo yaada jireenya ilma namaa kana keessa jijjiiree yookaan immoo jijjiiruuf yaalii godhee ni barbaada. Mee ati goote jechuun siif eenyu takkaa'uu nama akkami? Naaf goote jechuun bu'aa bayii hedduu keessa taree bakka isaa san bakka yaade bakka duraan yaade san gahuuf katattaaffii godhu. Ka gangalatee ka kufee ka'ee caphee ka'ee bakka durii sanirraa osoo hin jijjiiramin bakka san gahuuf yaalii godhu marti naaf goota. Mee ati kitaaba dubbisuu irratti akkami kitaaba dubbisuu akkamitti ilaalta? Kitaabileen ani dubbise ni jirani. Dhugaa Rabbi dubbatuuf nama hedduu kitaaba dubbisee miti garuu akka nama dubbisaa tokkotti kitaaba hedduu dubbisee jira. Kitaaba dubbisuu akkamitti ilaalta? Mee yeroo ammaan tana dhaloota sooshaal miidiyaa irratti yeroo fi hedduu qisaasaa jiru kana dubbisuu irratti akka xiyyeeffataniif wanni dhaamtuuf ni jira? Ani dhaloota kanaaf wanni dhaamu maali? Sooshaal miidiyaan bireen washii nama godha. So maal jechuudha sammuu nama dhiqa. Kitaabni immoo sammuu nama gabbisa. Dhihana yookaan immoo maal jedhaniin soorata qaamati sammuuti. Kitaabni soo ani isiniin jedha akka kitaaba hedduu dubbistaniif yaalii godha. Mee ati akka amiiritti jaalala akkamitti ilaalta? Jaalalti siif maali? Jaalalli kennaa waaqati. Namni nama hin jaalanne, namni of hin jaalanne, namni biyya ofii hin jaalanne, namni sarkuleetii jaalalaa keessa hin jiraanne jireenyi isaa midhaawa miti. So mi'eessituu jireenyati jaalalli. Mee ati jireenya kee keessatti wanni guddaan naaf kenname jettee yaaddu tokko maali? Imala gara milkaa'inaa keessatti. Imala gara milkaa'inaa keessatti ani nama abdii kutatuun sammuu kiyya keessa dhufuu miti. So abdii kutatuu dhabuun kiyya naaf kennaa guddaadha jedhee yaada. Ammallee cinqaan qabu. Wanni takka istirasiin an gootu. Wanni fedhe yoo na mudate taateen tummarti taatee Rabbi irraa dhuftee so ni tartii akka tartus ni beekaa taateewwan hedduullee waan dabarsee beekuufi naaf sammuun kiyya waan akkasii yaaduun kiyya hedduu yaani guddaadha carraa guddaadha jedhee yaada. Tolee galatoomii waggaa 5 booda eessattii fi akkam keessatti of arguu barbaadda? Waggaa 5 keessatti I hope so bakka guddaa ga'e jedheetti yaada. Bakka ani gahuu yaadu sanirraa tokkoffaan akkuma siin jedhe san nama gargaaru. Ammallee immoo nama biyya ofii gargaaru ta'eetiin argama jedhee yaada. Ammallee yaa hawaasa keenya hanga dandeenyen joornaalistummaan haa taatu sooshaal miidiyaa irratti haa taatu hanga dandeenye hanga humni keenya danda'een gargaaruu jirra. Ammallee waan inni irraanfatamuu hin qabne ammatti dalagaalee adda addaan dalagaa ilma guddisa hin beeyta. So ilmi guddisuun sa'aa dheeraa sirraa fudhata. Kanaaf qabamneeti malee ani hanga humna kiyya hawaasa kiyya gargaaruuf nama kaayyoo qabu gargaaruttis jira hanga wayii. Mee osoo silaa yeroon of duuba deebisuu danda'ame bara kamii fi yoomitti deebitee jiraachuu barbaadde? Waaw gaafii hedduu bareeddudha. Yeroon ani itti deebuu barbaadu yeroo ijoollummaa ture. Yeroon ijoollummaa kiyyatti dabarsee hedduun fedha. Osoo yeroo ijoollummaa sanitti deebi'ee hedduu irraa gammada. Maaliif garaagarummaan amma jirtuu fi gaafa sanii maal ture mee? Yeroo sanitti yeroon ijoollummaa tun waa baay'ee si barsiifti. Ammallee hammeenya hin qabdu, jibbiinsa namaa hin qabdu, rakkoo martisiif rakkoo miti. Wanni sammuun kee marti yaaddu taphatuudha, kolfuudha, gammaduudha, namaa waliin jiraatuudha. Kanaaf wanti akkasii sun osoo deebi'ee dhufe hedduudha na jedha. Yaani hedduu irraa gammada. Tolee mee galatoomii gaafii fi deebii keenya xumuruun dura daawwattoota keenyaaf wanni ati dhaamtu addatti yoo jiraate carraasii filadha. Inspaayirin hedduu waan bareedaadha. Namoonni baay'een kanatti hin amanan. Maaliif jennaan dubbii qofa si'a. Garuuyyuu waan guddaadha. Sammuu ilma namaatiif bakka guddaa kenna. Ammallee jireenya keessan keessatti hedduu isin gargaara. Garuu akkamitti yoo naan jettan waan takkaan isin irratti dabaluu barbaada waan inni isin barsiisu irratti. Maaliif yoo naan jettan yoo kaayyoo takka qabaattan barreeffadhaa kaayadhaa guyyaa ganama subii dubbisaa. Sammuun ilmi namaa waan ati keessa keette waan ati itti himte qofa deebisee sii kenna. Kanaaf jenna yeroo maraayyuuyyuu sammuu kee keessatti waa himatu qabdan.
waan himattan san borunii irraanfata sammuun keessan har'attis boruttis yeroo maraa yoo itti himte yoo itti irra deddeebite itti himte sammuun kee ni fudhata waan sammuun kee fudhate immoo inshallah wanni of duuba si deebisu takka illee hin jiru bakka ni geetta bakkee keessan san ni geettani kanaafu ani program isaa hedduun jaaladha so I appreciate you hedduu tokko ulfaadhu yeroo kee qaalii aarsaa gootee yaamicha kiyya kabajjee hanga asii dhufte muuxannoo fi mudannoo keetirraa interview kana fakkaatu daawwattoota kiyyaaf kannitee barumsa hedduu akka irraa argatan godhuu keetiif irra deebi'ee ammallee hedduu tokko ulfaadhu galatoomi. Hayyee galatoomi atilleen ani nama uummata keenya gargaaru nama saba keenya bircinaa dhaabbadhu hedduu jaaladha namoota san keessa inni nama tokkodha keessattuu karaa saayikooloojiitiin sammuu namaa hedduu gargaaraa jira so irraa fayyadamaan isiniin jedha.